Akkam jirtu daawwattoota Prophet TV nagaa waaqayyoon isin gaafadhaa. Nagaan waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana isinuu kenne waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Fuula waaqayyootti dhiyaannee akka kanatti sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf isa carraanuu kenne waaqayyoon guddaa galateeffachaa. Yeroo ammaa kana immoo sagalee waaqayyoo keessa kookaa isinii hiruudhaaf fuula keessan dura jira. Waaqayyo akka nu gargaaruuf hafuurri waaqayyoo gara laphee keenya akka dhufuuf waaqayyo dhufee akka nu barsiisuuf dhugaan dubbii waaqayyoo laphee keenyatti sammuu keenya keessa akka jiraatuuf mee walii wajjiniin kadhata gabaabaa erga godhanneen booddee sagalee waaqayyo guyyaa har'aa kana nuuf qabu walii wajjiniin dhaggeeffanna hin kadhanna. Hundumaa kan dandeessu hundumaa gararraa kan jirtu yaa waaqayyo abbaa keenya guddifnee si galateeffannaa waa'ee sa'aatii kana. Guddifnee si galateeffannaa waan hundumaatiif maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa waaqayyoo gara keenya dhuftee akka ati nutti dubbattu laphee keenyatti akka ati dubbattu yaada keenyatti akka ati dubbattuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura kee qulqulluu keessa keenyatti laphee keenyatti nan afeera maqaa Yesuus Kiristoosiin gara laphee keenyaa hafuurri kee dhufu. Yaa waaqayyo sagalee kee kana dhaggeeffannee sagalee kee kana barree keessa keenya jiraate dhugaan dubbii keetii kun yaa waaqayyo hamma mootummaa keetitti akka inni nu gargaaruuf maqaa Yesuus Kiristoosiin dhugaa dubbii keetii kana laphee keenya keessa nuuf kaa'i. Yaa waaqayyo gooftaa karaa adda addaa ta'anii yaa waaqayyo iddoo adda addaa jiraatanii warra sagalee kee dhaggeeffatan kana akka isaan sagalee kee dhaggeeffataniif maqaa Yesuus Kiristoosiin carraa kana waan laatteef utuu si galateeffannu yaa waaqayyo amma immoo gurra keenyarra qalbii keenyarra taa'ee akka nu sagalee kee dhaggeeffanne kan godhu yoo jiraate ergamaan seexanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Hafuurri kee gara jireenya keenyaa dhufu kottuu nutti dubbadhu nu barsiisi yaa barsiisaa dhugaa maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Daawwattoota keenya sagalee waaqayyoo guyyaa har'aatiif nuuf qabu sagalee waaqayyoo keessa koo kaa'ee isiniif nan hiraa akka isin na dhaggeeffattaniif sagalee waaqayyoo kana isinan afeera. Kan nama barsiisu waaqayyoodha. Namni ofii isaatiin barachuudhaaf fedha qabaatee otoo hin ta'in waaqayyotu akka namni sagalee waaqayyoo baratuuf laphee namaa kakaasa yookaan hafuura namaa kakaasa. Namni sagalee waaqayyoo baratu namni sagalee waaqayyoo dhaggeeffatu namni akka sagalee waaqayyootti jiraatu hin gufatu. Jireenya keenya keessatti bu'uurri jireenya keenyaa yookaan jireenya keenya kan geggeessu jireenya keenyaaf ifa kan ta'e jireenya keenyaaf geggeessaa dhugaan geggeessaa gaariin sagalee waaqayyooti. Namni yoo sagaleen waaqayyoo keessa jiraate malee humna hin qabu. Kiristaanonni gaafa sagalee waaqayyoo dhaggeeffatan gaafa sagalee waaqayyoo dheebotan akka sagalee waaqayyootti jiraatan jechuudha. Kiristaanni tokko sagalee waaqayyoo hin dheebotu taanaan kiristaanni tokko sagalee waaqayyoo hin barbaadu taanaan foolii kiristaanummaa of keessaa hin qabu jechuudha. Amma warri sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf amma fuula waaqayyoo dura jirtan kun warri na dhaggeeffattan kun obboleessa koo obboleettii koo ati gaafa na dhaggeeffattu hafuura qulqulluutu akka ati na dhaggeeffattuuf otoo hin ta'in akka ati sagalee waaqayyoo narraa barattuuf sagalee waaqayyootu si keessa jira yookaan hafuura qulqulluutu si keessa jira jechuudha. Namni biddeen duwwaadhaan hin jiraatudha sagaleen waaqayyoo maaliin malee dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'uuni maleedha. Kanaaf waan biddeen nyaanneef waan bishaan dhugneef waan haalli hunduu nu mijateef jiraanna miti. Wanta waaqayyo nu gargaareef wanta hafuurri waaqayyo nu keessa jiruufitu jiraanna. Waaqayyo gaafa nama uume hafuura jiraataa itti baafateedha. Hafuurri jiraataan erga nama keessa guute hafuurri jiraataan erga nama keessa galeen booddee namni akka sagalee waaqayyootti erga uumame booddee sagalee waaqayyoo isa irraa uumame kana dheebote. Kanaaf akka ati sagalee waaqayyoo dheebottu akka ati sagalee waaqayyoo dhaggeeffattu akka ati karaa gooftaa Yesuus Kiristoos barbaaddu kan si godhu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluudhaan ala jiraachuu hin dandeenya. Kanaaf guyyaa har'aa kana mata duree nu irratti sagalee waaqayyoo walii wajjin barannu hojjetaa fiixaan bahe kan jedhudha. Hojjetaa fiixaan bahe. Hojjetaa jechuun maal jechuudha? Hojjetaa jechuun nama socho'u jechuudha. Namni socho'uu hin dandeenye namni hafuurri keessa hin jirre namni du'aan socho'uu hin danda'u hojjechuu hin danda'u. Namni lubbuun keessa hin jirre hojjechuu hin danda'u. Yoo lubbuun keessa jiraate namni hojjechuu danda'a.
Gaafa hojjetu immoo yookiin fiixaan ba'a yookiin fiixaan hin ba'u. Asirratti sagalee waaqayyoo irraa kan nu ilaallu hojjetaa fiixaan ba'e kan jedhudha. Hojjetaa fiixaan hin ba'in utuu hin ta'in hojjetaa fiixaan ba'e. Waaqayyo akka hojii keetti fiixaan baatu sitti muu barbaade guyyaarra. Akkati mul'ata keetti fiixaan baatu. Dubbii waaqayyooti wajjiniin wal qabsiiftee jireenya kee yookaan hojii kee hojjettee akka ati fiixaan baatu waaqayyo sitti maa jira. Ati nama fiixaan ba'udha. Nama fiixaan ba'umsa qabudhaati. Kanaafi hojjetaa fiixaan ba'edha. Namni maaliif uumame? Namni tajaajilaa ta'ee akka jiraatuuf yookaan akka hojjetuuf waaqayyo waame. Nama waaqayyo kan inni waame, kan inni na waame, akkan hojjedhu, akkan isa tajaajilu, akkan hojii isaa hojjedhuufitu waaqayyo na waame. Waaqayyo na waame, waaqayyotti waamame, waaqayyoof hin hojjedhu yoon ta'e, karaa waaqayyo irra hin jiraadhu yoon ta'e, ani tajaajilaa miti jechuudha. Tajaajilaa jechuun immoo isa yeroo hundumaa macaafa qulqulluu barsiisu yookaan lallabu yookaan kadhatu qofa otoo hin taane namni waaqayyo biyya lafaa kana irratti uume hundumtuu tajaajilaadha. Tajaajilaa jechuun nama wangeela lallabu, nama maarrikee irra dhaabatee wangeela lallabu duwwaa miti. Inni taa'ee dhaggeeffatu, inni hojii hojjetu, inni mana waaqayyoo keessa jiraatu, inni mana waaqayyoo qulqulleessu, namni hundumtuu tajaajilaa ta'ee akka inni waaqayyoof hojjetuufitu waaqayyo isa uume. Wanta waaqayyoof hin taane akka nu hojjennuuf waaqayyo nu uume. Wanta waaqayyoof ta'u, wanta waaqayyoon gammachiisu, wanta waaqayyo keessa jiru, wanta hafuurri waaqayyo keessa jiru akka nu hojjennuuf, akka nu isa tajaajilluufitu waaqayyo biyya lafaa kana irratti nu uume. Kaayyoo waaqayyo nu uumeef tokkoof tokkodha. Kaayyoo waaqayyo anaaf siin uumeef akka ati tajaajilaa taate fuula waaqayyoo dura jiraattuufitu waaqayyo si uume. Asitti sagaleen waaqayyo Ximootiyoosiin akkana jedhe namni waaqayyo Phaawulos. Hojjetaa amanamaadhaaf fiixaan ba'e ta'i ittiin jedhe. Hojjetaa amanamaa fiixaan ba'e ta'i ittiin jedhe. Kana duwwaa miti karaa hundumaatiin nama wanta ittiin jedhan hin qabne ta'i jedheen Ximootiyoosiin. Maal jechuudha? Mudaa kan hin qabne ta'i. Namni mudaa sirratti argu akka hin dandeenyetti. Anis akka mudaa sirratti arginetti. Waaqayyos mudaa sirratti argee akka inni sin ceephaanee fi nama waan hundumaa karaa hundumaatiin mudaa hin qabne ta'iiti fuula waaqayyoo dura of dhaabachiisuudhaaf dhama ittiin jedhe. Maaliif dhamay? Nama mudaa malee fuula waaqayyoo dura dhaabatu ta'iiti yookaan immoo nama akkasi of gochuudhaaf dhama ittiin jedhe. Phaawulos Ximootiyoosiin gaafa gorsu. Ximootiyoos gaafa waamame sagalee waaqayyoo akka inni lallabuuf yookaan sagalee waaqayyoo akka inni dubbatuuf, akka inni barsiisuuf, akka inni gorsuuf, akka inni jajjabeessuufitu waaqayyo karaa Phaawulos Ximootiyoosiin waame. Phaawulosin kan waame waaqayyoodha. Ximootiyoosinis kan waame waaqayyoodha. Yommuu si waame waaqayyo akka Ximootiyoos gaafa si waame waaqayyo gaafa yaada sirraa qabu sitti argisiisu barbaade waaqayyo akka hojjetaa isaa taatu barbaadeetu waaqayyo. Kanaaf ati hojjetaa amanamaa akka taatu waaqayyo barbaada. Macaafni qulqulluun maal jedha seera uumamaa boqonnaa 2:15 irratti waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabaa Eden sana akka tottolchuu fi akka eeguufis achi keessa kaa'e jedha. Namicha isa kamiin? Namicha isa uume sana fuudheetu dhaabaa Eden keessa kaa'e. Eden keessa maaliif kaa'e waaqayyo? Akka inni tottolchuuf, akka inni eeguuf, akka inni kunuunsuuf waaqayyo Addaamiin erga uume booddee Eden keessa dhaqee kaa'e. Eden jechuun iddoo hojiin jiru jechuudha. Eden jechuun bakka wanti kunuunfamu tokko jiru jechuudha. Eden jechuun wanta hojii barbaadu, iddoo hojii barbaadu, iddoo itti hojjechuu barbaadu jechuudha. Eessa si kaa'e waaqayyo si uume? Gaafa si uume waaqayyo biyya lafaa kanarratti gaafa si uume, Itoophiyaa keessatti si uume waaqayyo yookaan biyya biraatti si uume waaqayyo, biyya Afrikaa keessaa kamitti si uume, biyya alaa keessaa iddoo kamitti si uume, biyya kana keessaa immoo iddoo kamitti si uume waaqayyo? Maaliif biyya kanatti immoo si uume waaqayyo? Iddoo ati jirtu kanatti maaliif si uume waaqayyo? Iddoo ati jirtu kanatti si uumuu duwwaa otoo hin ta'in bakka ati jirtu kana maaliif si fide waaqayyo? Addaam iddoo itti uumametti otoo hin ta'in iddoo biraatti uumame waaqayyo achi immoo isa fuudhee dhaqeetu Edeniin keessa isa kaa'e. Maaliif Edeniin keessa kaa'e? Akka inni tottolchuuf, akka inni eeguuf,
akka inni kunuunsuuf achi keessa isa kaa'edha macaafni qulqulluun. Wanti Waaqayyo iddoo kana si kaa'eef sadarkaa ati irra jirtu kana irra Waaqayyo wanti inni si kaa'eef akka ati wanta gaarii hojjettuuf Waaqayyo sadarkaa kana irra si kaa'e. Tarii bulchaa biyyaa ta'uu dandeessa. Tarii tajaajilaa ta'uu dandeessa. Tarii naggaadee ta'uu dandeessa. Tarii barataa ta'uu dandeessa. Tarii immoo gabaree ta'uu dandeessa. Waan barbaadde ta'uu dandeessa. Waaqayyo maaliif iddoo kana si kaa'e? Maaliif iddoo ati jirtu kana siif file Waaqayyo? Iddoon ati tumamte iddoo kana iddoon ati jirtu immoo eessadha? Waaqayyo maaliifitu iddoo kana siif kenne? Wanta Waaqayyo iddoo ati amma irra jirtu kana sadarkaa ati amma irra jirtu kana sii kennee fi ulfina isaa sii mul'isuu barbaadeetu Waaqayyo. Eden iddoo biqiloonni keessa baay'atanii jiranidha akka macaafni qulqulluun dubbatutti. Eden bakka biqilaa baay'een keessa jirudha. Eden bakka kunuunsa barbaadudha. Edeniin keessatti hojii baay'eetu hojjetamuu mala. Kanaaf Waaqayyo Addaamin erga uume booddee dhaqeetu Edeniin keessa dhaabaa Eden keessa isa kaa'edha. Akka inni hojjetuuf, akka inni kunuunsuuf Waaqayyo achi keessa isa kaa'e. Addaam iddoo kanatti amanameera. Addaami hojiidhaan amanameera. Jireenyaan garuu hin amanamne Waaqayyoof. Hojii hojjettuun fiixaan baatee wantoota hojjettu hundumtuu sii milkaa'ee biiroo hojjettu keessatti milkoofte bakka nagadaa keetti milkoofte bakka hojjettu hundumaatti milkoofte Waaqayyoof hin jiraanne taanaan hin jirtu ati. Inni guddaan Waaqayyo bakka sitti geeddaruu otoo hin ta'in bakka sanatti nama amanamaadhaati. Namni tokko hamma iddoon geeddaramuufitti hamma bakki inni jiraatu jijjiiramuufitti nama sirriidha. Gaafa Waaqayyo iddoon taanee fuudhee iddoo ta'u isa kaa'u garuu amanamummaatu isa keessaa bada. Eessa jirtaar? Iddoo Waaqayyo si kaa'ee jirta? Iddoo gaarii jirta? Iddoo hamaa jirta? Iddoo barbaadamaa jirta? Iddoon barbaadamne jirta? Iddoo jirtuttoo maal fakkaata? Waaqayyo akkasiin jechaa jira. Iddoo ati jirtu otoo hin ta'in jireenya kee barbaada siin jechaa jira Waaqayyo. Iddoo gadii jiraachuu dandeessa. Iddoo hin taane jiraachuu dandeessa. Iddoo sitti hin tolle jiraachuu dandeessa. Bakka tammarra jirtu kun siin mijanne siin taane ta'uu danda'a. Haa ta'uyyuu malee iddoo siif hin mijanne kanatti iddoo siif hin taane kanatti akka isaaf amanamtu Waaqayyo barbaada. Akkati isaaf jiraattu Waaqayyo barbaada. Jireenya kee barbaada Waaqayyo. Amanamummaa kee barbaada Waaqayyo. Kanaaf Addaamitti Waaqayyo gaafa iddoo geeddare. Iddoo geeddaree fi iddoo sana waan barbaade hojjetee akka barbaadetti akka inni jiraatu otoo hin taane iddoo sanatti akka inni amanamu Waaqayyo barbaade. Dhaabaa sana keessa gaafa isa kaa'e biqiloota achi keessa jiran hundumaa kunuunsee erga guddiseetiin booddee. Biqiloota sanaaf kunuunsa barbaadamaa erga godheefiin booddee biqiloota harka isaatiin guddise keessaa biqilaa irraa Waaqayyo isa dhowwe tokkoonitu fuula Waaqayyoo duraa bade. Al tokko waan baay'ee dabarsinee waan baay'ee dandeenye wanti xinnoon tokko ittiin nu galaafatti. Waaqayyo kana si haa oolchu. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Waan baay'ee dandeenye waan baay'ee dabarsinee waan baay'ee keessa darbinee waan baay'ee hundumaa wanta namaaf hin danda'amne baay'ee dabarsine bara baay'ee jiraanne bara baay'ee hojjenne waa tokkittiidhaan fuula Waaqayyoo duraa galaafatamna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akkati fuula Waaqayyoo duraa hin banneef guyyaa irraa kana raajii sirratti raaja. Baay'ee jiraatte waa tokkittiidhaan akkati hin galaafatamneef baay'ee Waaqayyoof amanamte waa tokkittiidhaan fuula Waaqayyoo duraa akkati hin banneef maqaa Yesuus Kiristoosiin kan si jabeessu hafuurri Waaqayyoo gara jireenya kee dhufu. Jabaachuu qabda. Addaam gaafa Waaqayyo fuudhee achi isa kaa'e isa lafa Waaqayyo isa fuudhee yaaduu hin dadhabne lafa Waaqayyo isa kaa'es yaaduu hin dadhabne. Wanta hojjechaa jirus yaaduu hin dadhabne namtichi kun hojii itti kenname irratti amanamaa ture. Inni amanama ture. Akka inni hojjetuuf Waaqayyo akka inni tajaajiluuf Waaqayyo dhaqee Edeniin keessa isa kaa'e. Tajaajileera. Hojjeteera. Kunuunseera. Eegeera. Wanta biqiloota sanaaf barbaachisu hundumaa godheera. Kana hundumaa godhee waa tokkittiidhaan garuu fuula Waaqayyoo duraa galaafatame.
maal sitti kenne waaqayyo siin? Maaliin akkati tajaajiltu fitu waaqayyo tajaajila akkamii sitti kenne laata siin? Tarii qarshii keetiin akkati tajaajiltu barbaade waaqayyo qarshii sitti kenne ta'a. Ittiin hojjechaa jirta. Tarii waaqayyo mul'ataan akkati tajaajiltu barbaade mul'ata sitti kenne ta'a. Ittiin hojjechaa jirta, tajaajilaa jirta, hojjetaa jirta. Tarii immoo waaqayyo akkati nagadduufi hojii nigidii sitti kenne ta'a. Ittiin hojjetaa jirta, mul'ata kee argiteetta akka waaqayyo sitti kenne barteetta ittiin hojjetaa jirta. Ishi ittiin hojjetaa jiraatte yoo amanamaa immoo jirta. Ammas waaqayyo hojii kee miti kan sirraa barbaadu. Amantii kee sirraa barbaada. Akkati hojjettu duwwaa, akkati fiiddu duwwaa otoo hin taane, akkati waaqayyoof amanamtu waaqayyo barbaada. Kanaaf sittan himaan elaa waaqayyotu guyyaa har'aa kana akkati na dhaggeeffattuuf carraasii kenna. Akkati sagalee waaqayyoo kana barattuuf, akkati fuula waaqayyoo dura teessee sagalee kana dhaggeeffattuuf waaqayyootu carraasii kenne ta'uu danda'a. Sittan himaan isa waaqayyo sitti kenne duwwaa otoo hin ta'in akka waaqayyo sirraa barbaadutti waaqayyoodhaaf amanamaa jirta. Akkati amanamtu waaqayyo barbaada. Amanamummaan darbitee akkati jiraattu si godha. Amanamummaan akkati lafa dhaaltu si godha. Amanamummaan itti fuftee akkati jiraattu si godha. Amanamummaan ittuu karaa sii bana. Amanamummaan ittuu si jiraachisa. Amanamummaan ittuu si gargaara. Amanamummaan ittuu humna sitti godha. Amanamummaan ittuu mul'ata sii dabala. Amanamummaan ittuu jaallatamaa si godha. Amanamummaa waaqayyo nu haa gargaaru. Baay'ee jiraanne waa tokkittiidhaan akka nu hin banneef waaqayyo nu haa gargaaru. Baay'ee fuula waaqayyoo dura deddeebine, baay'ee sagalee waaqayyoo nama dhaggeeffatu taane, baay'ee nama waaqayyoon garaa ciibsu taane, waa tokkittiidhaan akka nu fuula waaqayyoo duraa hin banne waaqayyo barbaada. Hojjetaa fiixaan ba'e jechuun jalqabee kan xumure jechuudha. ጀምሮ የጨረሰው ጀልቀቤ ከንፊጣን ባሰ ጋፈ ጀልቀብዱ ሰተው ጋፈ ሆጀቱ ሰተው ጋፈ ፊጣን በውፍካቱ ሰተው ረክን ጅራችሁ ደንዳ ቻሌንጅን ጅራችሁ ደንዳ ሙደም ጅራችሁ ደንዳ ረክን ባየን ጅራችሁ ደንዳ ሀተው እዩ መሌ ቻሌንጆታ ጅረን ኦቶን ታይን ረክኖታ ሲቁነመ ኦቶን ታይን ዲፕነ ሲቁነመ ኦቶን ታይን ዋቀዮ አማነሙማ ከ ኢላሌ ሲገርጋር አማነሚ ዋቀዮ ኤገሉ ነሞታ ባየቱ ኤገላ ኦኒ ቶኮ ቶኮሞ የሮ ሳንጀል ቀበኒስ የሮ ሳንፊጣን ባኒስ ነርገም ገሩቱ ሳንፊጣን ባኒ ያርገም ማሊ ደኩን ነሞን ቶኮ ቶኮሞ yeroo isaan jalqabanis rakkinatutti dhufa yeroo isaan gidduu gaanis rakkinatutti dhufa yeroo isaan xumuranis rakkinatutti dhufa waaqayyo humna kee ilaaleetu qoramsa sitti fida waaqayyo humna kee ilaalee dhiphina sitti fida humna keetiin ol si qoruun barbaadu waaqayyo humna keetiin ol akka rakkattuun barbaadu waaqayyo warra isaaf amanaman akka ta'an waaqayyo barbaada warra fuula isaa dura yeroo hundumaa jiraatan akka ta'an waaqayyo barbaada. Kanaaf hojjetaa fiixaan ba'e yookaan hojjetaa milkaa'e ta'uu hin barbaadda. Hojjetaa fiixaan ba'e ta'uu barbaadda taanaan waaqayyoof hojjedhu. Waaqayyoon tajaajili. Fuula waaqayyoo dura deddeebi. Fuula waaqayyoo dura jiraadhu. Akkati fuula waaqayyoo dura jiraattu akkati fuula isaa dura jiraattu waaqayyo barbaada. Namoonni tokko tokko gaafa yaadanii yaanni namoota tokko tokko tajaajilaa wangeela baatu duwwaatu tajaajilaadha akka ilaalcha isaaniitti. Wangeela baachuu qofaatu tajaajilaa nama godha. Miti garuu iddoo tokko tokkotti gaafa waldaan ijaaramu gaafa iddoo tokko tokkotti waldaan dhaabbatu namoonni abalu akka waldaa dhaabuufitu waaqayyoo tajaajilaa godhee isa waamedha. Akkati waldaa ijaartuuf waaqayyo si waame. Mana mootummaa waaqayyoo akkati ijaartuuf waaqayyo si waame. Manni mootummaa waaqayyoo akkasiin ijaaramuuf akkati tajaajiltuuf akkati kanaan fuula waaqayyoo dura jiraattuuf waaqayyo si waame. Tajaajilli kee kan inni ittiin beekamu
yookaan jireenyi kee kan inni ittiin beekamu hojiin kee kan inni ittiin beekamu wanti ati hojjettu sun fuula Waaqayyoo duratti fiixaan ba'umsa qabaa'oo kan jedhamu yaaduutu sirra jiraata. Yoo Waaqayyo mul'ata sitti kennite mul'ata keetiin hojjedhu. Mul'ata ittiin hojjettu kanaan immoo maqaa Yesuus Kiristoosiin fiixaan ba'i. Yoo Waaqayyo birrii sitti kenne akkati nagaddu barbaade Waaqayyo tarii nagaddee ittiin mana Waaqayyo akkati ijaartu birriin kee yookaan qarshiin kee hojii Waaqayyo wangeela akka inni miilla itti godhuufitu Waaqayyo sitti kenne ta'uu danda'a. Kanaaf ittiin hojjedhu. Of biran dabarsin. Sagalee Waaqayyo of biran dabarsin. Hafuurri Waaqayyo gaafa keessa kee dhufu hojjedhu gaafa siin jedhu kana godhi mul'ata akkasii raawwadhu gaafa inni siin jedhu raawwadhu. Hafuura qulqulluu dhaggeeffadhuuti hojjedhu fiixaan baata. Yoo barataa jirta ta'e hafuura qulqulluu dhaggeeffachaa baradhu. Barumsa hin dhiisin. Hojii hin dhiisin. Tajaajila hin dhiisin. Wantuma hojjechaa jirtu kana hin dhiisin. Wanta ati hojjettu kun wanta cubbuu of keessaa hin qabne yoo ta'e Waaqayyotu sitti kenne. Waan cubbuu of keessaa qabudha yoo ta'e garuu Waaqayyo sirkatti hin barbaadu. Cubburraa bilisa taate cubburraa firii taate akka ati hojjettuufitu Waaqayyo hojii isaa sitti kenne. Maaliif Waaqayyo fayyaa kana sii kenne? Maaliif Waaqayyo nagaa amma naga'u sii kenne? Maaliif Waaqayyo boqonnaa kana sii kenne? Maaf Waaqayyo carraa kana sii kenne? Carraa Waaqayyo siif kennetti hin gargaaramtu yoo ta'e carraa Waaqayyo sitti kenne kana hin dabarsita yoo ta'e Waaqayyo borsi gaafata. Hojjedhu akkati hojjettu barbaada Waaqayyo. Lallabi tajaajili. Fuula Waaqayyo duratti wanta Waaqayyo sirraa eegu hundumaa hojjedhu. Waaqayyo kana sirraa barbaada. Kana hin gootu taanaan ati fuula Waaqayyo duratti nama tuffatame taata jechuudha. Akkati humna godhattee hojjettu Waaqayyo barbaada. Akkati itti fuftee hojjettu Waaqayyo barbaada. Yeroo siif kenname utuu hin dabarsinitti hojjedhu jedha Macaafni Qulqulluun. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsinitti hojjedhaa. Yeroo akkamii siif kenne Waaqayyo? Yeroo kamiin of jalaa gubaa jirtati? Daddafii hojjedhu. Daddafii raawwadhu. Daddafii carraa kee kanatti gargaarami. Carraa Waaqayyo siif kenne kun carraa hin argamnedha. Iddoo Waaqayyo si kaa'e kun beekee si kaa'e malee Waaqayyo wallaalee yaada isaa dudduuba hin teenyeeti. Yoona iddoo gadii jirta ta'uu danda'a. Yoona dhukkuba keessa jirta ta'uu danda'a. Yoona jeeqamsa keessa jirta ta'uu danda'a. Yoona nagaa dhabdee jirta ta'uu danda'a. Yoona wanta ati yaaddutu fiixaan siif ba'uu dide ta'uu danda'a. Wanta ati akeekkatte waan baay'een sirkaa baduu danda'a. Akka ati duutuuf otoo hin ta'in akka ati fiixaan baatu gochuufi Waaqayyo. Fiixaan ba'umsi jira hojii kee kana keessa. Fiixaan ba'umsi jira tajaajila kee kana keessa. Fiixaan ba'umsi jira fiixaan baata Waaqayyo fiixaan si baasa. Success yookaan milkoominni fuula kee dura jira. Ansittarraaja maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin hin milkooftaan siin jedhan. Hin milkoofta si milkeessa Waaqayyo. Hin milkoofta si milkeessa Waaqayyo. Tajaajili hin milkoofta. Nagadi hin milkoofta. Daldali hin milkoofta. Baradhu hin milkoofta. Hojjedhu hin milkoofta si milkeessa Waaqayyo. Bakka ati nama milkaa'udha. Hin milkoofta bakka. Milkoominni jira. Ati nama carraa qabeessa. Bara kana keessa wanti Waaqayyo si uumeef akka ati fiixaan baatu barbaade Waaqayyo bara kana keessa si uume. Ati nama mul'ata qabudha. Nama humna qabudha. Nama sammuu qabudha. Nama fayyaa qabudha. Nama ilaaluu danda'udha. Nama hamaaf gaarii addaan baasee ilaaluu danda'udha. Waaqayyo si milkeessuu barbaada. Bakka hojjedhu. Tajaajilaa fiixaan ba'e kan jedhamu sidha. Hojjetaa fiixaan ba'e kan jedhamu sidha. Si milkeessuu barbaada Waaqayyo. Fiixaan si baasuu barbaada Waaqayyo. Kanaaf Addaam hin jalqabe, hin hojjete, hin kunuunse garuu keessatti namni keessaa bahe. Keessaa ari'atame. Keessaa baqate. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Hojjennee walitti qabnee waan hundumaa sirreessinee waan hundumaa hojjennee iddoo guddaa irraan geenye keessaa baqachuu Waaqayyo nu haa oolchu. Hamaa jalqabe gaafa hojii gaarii Waaqayyotti kennee duukaa hamaa jalqabe irra dabarsee waan hamaa laale. Al tokko tokko gaafa Waaqayyo waan hundumaa nu mijeessuun immoo Waaqayyoof hin taanu bira dabarree waan biraa laalla. Kanaaf namoonni tokko tokko fiixaan hin ba'ani. Fiixaan hin ba'ani. Fiixaan hin ba'ani. Qajeelaa ta'ee hojjetee fuula Waaqayyoo ture utuu jiru
jallaa ta'ee fuula waaqayyoo duraa ari'atame. Uffata gatee baqate waaqayyoon. Qullaa ta'e. Ija isaatu jaame. Iddoo waaqayyoo isa kaayee of dhabe. Maqaa Yesuusin iddoo waaqayyoo si kaayee of hin dhabin. Iddoo waaqayyoo si kaayee of hin dhabin. Haala waaqayyoo ittiin si geggeessaa jiru haala akkamiiti? Jireenya akkamiitiin si geggeessaa jira? Waaqayyo gooftaan si haa gargaaru. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 2:15 irratti ati akka hojjetaa qoramee fudhatamee waan itti yeella'u hin qabnetti akka nama dubbicha isa dhugaadhaan qajeeltootti hojjetutti waaqayyoon dura of dhaabachiisuudhaaf dhama ittiin jedhe waaqayyo Ximootiyoosiin. Phaawulos Ximootiyoosiin sila dubbadheen ture. Akka nama mudaa hin qabnetti fuula waaqayyoo dura of dhaabachiisuudhaaf dhama ittiin jedhe. Waan hundumaa ulfina waaqayyootiif godhi jechuusaati. Yommuu adeemtu ulfina waaqayyoof adeemi, yommuu baatu ulfina waaqayyoof bahi, yommuu galtu ulfina waaqayyoof gali, yommuu teessu yommuu nyaattu waan barbaadde yoo hojjettu ulfina waaqayyootiif akka ati hojjettu waaqayyo barbaada. Kanaaf waan hundumaa fiixaan baasuudhaaf hojii gaarii sitti kenname fiixaan baasuudhaaf dhama jedhe. Nama balleessuudhaaf, nama ajjeesuudhaaf, iddoo isaati nama dhabamsiisuudhaaf, lubbuu namaa balleessuudhaaf, qabeenya namaa dhabamsiisuudhaaf, mirga namaa sarbuudhaaf hin dhama'in. Hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf, fuula waaqayyoo dura qajeelaa taate jiraachuudhaaf, isa waaqayyoo sitti kenne qajeeltootti hojjechuudhaaf, tajaajila waaqayyoo sitti kenne qajeeltootti tajaajiluudhaaf dhama'i. Kana sirraa barbaada waaqayyo. Sagalee waaqayyoo isa dhaggeeffanne kana waaqayyo sammuu keenya keessatti nuufaa eegu itti jiraachuudhaaf nu haa gargaaru. Hojjetaa fiixaan bahe akka taanuufis waaqayyo jabeessee nu haa dhaabu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Torban sagantaa wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin naaf turaa. Eebbifamaa.